Artistu Zarii Wadaajoo utuu ani isa bireen dhaqeen isatu na bira dhufe. Akka inni itti na bira dhufe sagaleedhaan na bira dhufe. Sagaleedhaan bara 1976 akkuma beekamu indaaqqoo lama iyyite weenni lama korrisee hin geesse yeroon dhiiraa yoo gadhee dhiiraa malee. Daggala mataan cabee makara sassaabame gaafa inni jedhu gaafa sana na bira dhufe jechuun maalini ana afaan kana dhaga'u ana of hin beeyne ana of dagate ana of lagate ana of baqate. Jiru keessatti reediyoo abbaa kootii keessaani dargiini gibriitiin sassaaba ture walleen wallisee hawaasaan dammaqsuudhaaf akkuma 50 shubbisaa ukkaamamnee jirra kunoo sabni bal'aan duratti cunqursituu saba yartuu harkatti yeroo inni jedhu hangafa keenya keessaa jiru 50 shubbisaa galatoomu akkuma sana Zarii Wadaajoo warra dhiyaarraa ijoollee leeqaarraa gumii guddaa hawaasa kana walleewwan akkamitti akka nama waa beekuutu isa beekuusis wallee nama isaa akkam jette akkamitti ibsu wallee miti namatu walleesee malee wallee miti Zarii walleesee hin beeku bal wallee jechuun sana dhiirri dubartiitti baarsee dubartiin dhiiratti baarsitu ta'uutti hin beeka Zarii waan akkanaan beeku Zarii kun waa'ee biyyaa waa'ee biyyee beeka Zarii kun waa'ee namoomaa beeka Zarii kun bakka ka'ee beeka kaayyoo ka'ee qaba kaayyoo deemaa jiru qaba Zarii nama bakka dhaqaa jiru qabu namni bakka jira dhaqaa jiru qabu moo nama bakka ka'ee qabu namni bakka dhaqu qabu bakka ka'ee qaba namni bakka ka'ee qabu moo bakka ga'ee qaba namni bakka ga'ee qabu moo intarkaanfata hin deema Zarii jechuun gabaabaadhumatti shaamaadha yookaan dungoodha shaamaadha jechuun gaadhe dungoorra shaamaa ofii baqee waa ibsu shaamaa ofii isaatii baqee dhaloota ittiin ilaaltu jechuudha. Mee as keessatti qabiyyee wallee isaatiin keessaa Oromoon tokkummaa isaa aadaa isaa duudhaa isaa gamtooma irratti gamtoomni foormulaa biraan qabu. Sila gamtoomni waan inni hojjete namni arge gamtoomatti haajoma. Keessumattuu jiruun hawaasa keenya jiruun Oromoo wasaasaadha. Waliin malee baatamu ati qophaa kee baattee deemuu hin dandeessu ati qophaa kee baattee deemuu hin dandeessu bakka tokkoon ga'uu hin dandeessu yoo qophaa kee baattee kaate karaadhumatti hafna malee deegeenyu hin qabdu namni bakka ga'uu qabu wasaasaadha kanaaf Zariiwwan waa'ee tokkummaa irratti artistoonni keenya hundumtinuu waa'ee tokkummaa irratti waan hin hojjenne hin qabdu artistoonni keenya garuu Zariiwwan wajjiniin waan walii gallee qabna nu obbo Xilaawun Gamtaafaa agalatoo manuu gammachuu magarsaafaa akkasuma isheetuu kitilaa akkasuma namoonni baay'ee jiru maal jenne biyya keessaa baanee lafa hin bal'ifnu biyya keessa jiraannee mana hidhaa dhipheefnaa irratti walii galle kanaaf biyyaa ba'uu deebine biyya keenyatti biyya keessatti hafne jechuudha Zariiwwan biyya deemuutti biyya keessaa deemuutti nama gaafa uummanni as keessaa yaa'u hin deemnu irratti walii galle waan ta'eef akkasumas Saggaayeenis keessa jira dubbii kana keessa jechuudha bifa walii galaatti keessatti bara 85-86-87 wanni yeroo eebbisaan nu biratti ajjeefamu kana jalqabee wanni nuti keessa dabarfanne Oromoo asiin ga'uudhaaf riqicha taanaa irratti walii galle Tasfaayee Dheeressaa kan amma bakka inni jiru ani hin beeku ijoolleen baay'ee jirtu toleeraa namoonni baay'ee jiranii asiin gaazexaa hundeessaa farankaatti kaffalaa wallee wallifnee Zariiwwaniin Umariin wal keenyee wallee wallifnee gaazexaa waa'een dhimma hawaasa keenya barreeffame uummata bira haa ga'u jedhaati gara kanaan immoo wallifnee afaan keenya tiksaati gara kanaan immoo uummanni akka inni abdiin kutan riqicha taane jechuu hin dandeessa yeroo hamtuu keessa dabarsa keessatti waggaa 4 kanuma wajjin immoo anafaa wayyaa jireenya keessatti yookaan namoota biraa wayya Zariiwwani bishaanuma qulqulluu dhuguu isaa rabbi beeka maaliif jireenya ba'aa biyyaa yeroo baattu qulqulluu dhugdeef sittiin qulqullaa'u ciisicha bal'ifatteef siif hin bal'attu yabbifatteef hirribni siin qabu akkan kanaaf rakkoo biyyaa namni fe'atee deemu yeroo hunda akkuma kana ta'a. Dhaloonni maalirraa baratu meedhuma irratti? As geenye irraa miti iddeen keenya kun gatiitti kaffalame haa baratu namni kaleessa millatiin hadha bakka ga'e hin beeku. Namni kaleessa millachuun dirqama kaleessa yoo millate hadha bakka ga'e beeka hadha bakka ga'e yoo beeke bakka dhaqu beeka waan ta'eef dhaloonni waan bakka kana ga'e keessaa tarkaanfachiisuun dhaammadha.